Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aa immoo karaa baankiitiinis jechaadha. Baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 5 baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti egaa nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaa waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana galmatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon kun yoo akkam baay'ate daqiiqaa 10 jechaadha. Isarraa kan hafe daqiiqaa 7 daqiiqaa 8 waan yeroo baay'ee namatti fudhatu yookaan daqiiqaa sa'aatii baay'ee namatti fudhatu miti jechuudha. Daqiiqaa gabaabduudha. Kanaafuu viidiyoo kanaan galumaatti dhageeffadha isiniif jedha. Maaliif viidiyoo kun keessattuu warroota fakkeenyaaf karaa itoo bilaak maarkeetti biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraatan isa inni jedhe kanaan guyyaa har'aa birrii erga tassan ittiin baay'ifachuun hin danda'ama jechuudha. Isa dubbadhe kanaan birrii qabda san ittiin baay'ifachuun hin danda'ama jechuudha. Dallaalaadhaan meeqan oolee meeqa naatee jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii qannasee jira jechuudha. Biyyoonni kan hin qannasne biyyoota birrii biyya lamaa qofaa jechaadha. Isaanis birrii Paakistaanii fi birrii Yemen qofaa jechuudha. Isaan garuu hin dabalanii isin hir'isanii jechuudha. Isaan akka waan fi birroota keessaa yookaan maallaqota keessaa baay'ee xiqqoodha. Isaan kun lamaanii yoo akkam dabalan yookaan ji'atti yookaan ji'a tokkotti yoo qannases akkasuma yoo dabalan yookaan saantiba takka dabalu yoo qannase yookaan saantiba lama yookaan saantiba takka qannasu jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akkuma kaleetti jira jechuudha. Biyyoonni 18 garuu qannasanii jira jechuudha. Qannasanii jiru jechuudha. Xiqqaatullee malee biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Saantiba 5 saantiba 6 saantiba 7 hanga saantiba 10tti hanga birrii tokkotti kan qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com jechaadha. Akkuma beekamu kan qabadhee dhufee guyyaa hundaa jechaadha. Kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Ooman riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Bahareen diinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan diinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firaankii, Kuronnaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin jechaadha. Baankii akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 75 jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 34 fi saantiba 88. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 43. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 99. Kan itti aanu Ooman riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 73. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 74. Akkasuma Duubaay dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 34 fi saantiba 99. Kan itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 82. Akkasumas Saawud Arabiyaa riyaalii tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin jechaadha birrii 34 fi saantiba 26. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan
gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 26 fi saantiba 04. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 26 fi saantiba 06. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 36. Joordaan diinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 38. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 16 fi saantiba 61. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 43. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 75. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 56 fi saantiba 96. Kan itti aanu Swiss firaankiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 1 fi saantiba 45. Koronaan tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 77. Akkasuma immoo turkii liireen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 97. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 26. Yemen riyaalli tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 02. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankota keessa immoo baankii Oromiyaa biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hunda uunan dubbadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madabii jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beerut fakkeenyaa fi birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree akkasuma warroonni mana madabii jirtan birrii biyya sanii miti jechuudha. Birriin Beerut yookaan Libneen paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaati gadi akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Baay'ee xiqqoo waan ta'aniif isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenya birriin Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 56 jechuudha. Birrii Itoophiyaa guutuudhaaf gana saantiba 44 gaafa irratti dabalee birrii tokkicha Itoophiyaa ta'a jechuudha. Fakkeenya birriin Paakistaanii jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerut yookaan Libneen irree birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Birrii biyya saniirra paawundii biyya saniirra birrii Itoophiyaatu irra caalaa jechuudha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Akkuma jedhee doolaaroonni immoo baay'ee jira. Anu asirratti doolaaroota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii jedhe, Kanaadaa doolaarii jedhe, Awustiraaliyaa doolaarii jedhe kanan jira jechuudha. Isin immoo kan fudhattan kana keessa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan Beerut mana madabii jirtan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Isaan irra eeggattu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 75 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo guyyaa har'aa karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechuudha. Baankii Oromiyaati yoo ergattan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madabii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi
birrii 34 fi saantiima 88 herreeggattu yookaan as habbattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii Ameerikaa doolaarii sana maal jedhe kanaan herreeggattu malee akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara biyya sanaa miti. Beeruut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Egaa salphumatti viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan godhatti deebinutti nagaa ta'a.